mul'ataa ture laafaa adeemuun yaaddessaa waan ta'eef mootummaan itti yaaduu qaba jedhamuusaa fi qophiin fayyaa dhimma monkeypox irratti ogeessa dhukkubichaa bal'inaan nu ibsan qabatee dhiyaata. Gabaasaalee kan biroos ni qabaanna. Amma oduu addunyaatu dursa Bafqaaduu Morodaa. Moltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Mootummaan Itiyoophiyaa fi addi bilisummaa uummata Tigraay haalduree kamiinuu malee dhukaasa dhaabanii waldhabiinsa isaan gidduu jiru xumuruudhaaf yaalii dachaa akka taasisanii mootummaan Yuunaayitid Isteetsi gaafatee jira. Ji'oottan 5 darbanii fi gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuudhaaf jecha waliigalteen dhukaasa dhaabuu cabee gara wal waraansa haaraatti deebi'uun akka mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin yaaddesse Antooni Bilinken ibsuu isaanii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen beeksisee jira. Ji'oottan 5 darbanii fi waliigalteen dhukaasa dhaabuu kabajamuun lubbuu lakkoofsa hin qabne baraaruudhaaf akka gargaare kan beeksise ibsi kun walitti bu'iinsa haaraa keessa deebi'anii galuun dararama bal'aa sarbiinsa mirga namoomaa rakkina diinagdee keessa akka galchu ibse haalichis tuffii nagaa fi nageenya Itiyoophiyaa akka ta'e beeksiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa garee marii nageenyaa dhaabuu isaa akka hubatu kan eere ibsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi gareen hunduu sochii midhaan nyaataatii fi boba'aa gareewwan gargaarsa namoomaatiin taasifamaa jiru akka kabajan hubachiise gargaarsa namoomaa dhimma waraanaatii fi oolchuun akka dhaabbatu dhaabbanni tajaajilawwan gargaarsa namoomaa akka deebi'anii hojiirra oolchaman gaafatee jira. Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa birmadummaa fi kabajjii daangaa Itiyoophiyaatiif qabdu akka itti fuftu kan ibse gabaasni kun balaa hongee irra aanuudhaa fi nageenya naannichaa mirkaneessuu dabalatee dararama biyyattiin keessa jirtu keessaa bahuudhaa fi tattaaffii taasifamaa jiruu fi Yuunaayitid Isteetsi lammiilee Itiyoophiyaa wajjiniin dhaabbatti jedheera. Ibsi kun Yuunaayitid Isteetsi karaa gargaarsa namoomaatiin gumaacha guddaa taasisaa akka jirtu beeksise waggaa darbee deeggarsa rakkina hongee wabii midhaan nyaataa ijaarsa nagaa fi nageenyaa fayyaa barumsa dabarsa teeknooloojiitii fi leenjii dabalatee gargaarsa misoomaa fi namoomaa biiliyoonii 1.2 ta'u arjoomuusaa beeksiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay lola akka aaraatti jalqaban atattamaan dhaabanii akka gara marii nagaatti deebi'an koomishiniin gamtaa Afrikaa Igaadii fi aanga'oonni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa waamicha dhiyeessanii jiru. Gabaasni Kennedy Abaatee Finfinnee irraa erge akka ibsetti dura taa'aan koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faatii Mahammad gareewwan lamman atattamaan dhukaasa dhaabanii akka marii nageenyaa addaan cite bakka bu'aa gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidaantii Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo wajjiniin itti fufanu gaafataniiru. Karaa biraatiin barreessaan dhaabbata misooma biyyoottan gaanfa Afrikaa yookiin Igaad Dr. Warqinee Gabayyoo gama isaaniitiin dhukaasni ariitiidhaan dhaabbatee gareewwan lamman akka gara marii nageenyaatti deebi'an gaafachuu isaanii gabaasni kun ibseera. Daayiriktarri dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookiin FAO Deebis Beeslii gama isaaniitiin mana kuusaa gargaarsa namoomaa dhaabbatichaa Maqalee keessatti argamu keessaa humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayin kan fudhatame boba'aan liitiriin 500 fi 70 akka bakka isaatti deebifamu gaafachuu isaanii fi yoo boba'aan gargaarsi namoomaa ittiin raabsamu hin jiraanne namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman beelaa fi akka saaxilaman himuun isaanii beekameera. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti biiroon dhimma Afrikaa gama isaatiin ejjannoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii deeggaruudhaan adda bilisummaa uummata Tigraay boba'aa mana kuusaa FAO keessaa fudhate akka deebisu gaafachuu isaa gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaalee erga wal waraansii mootummaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti deebi'ee jalqabamees walgahii magaalaa Waldiyaa keessatti godhame irratti haasaa taasisaniin humnoonni naannoo Amaaraa fi humnoonni federaalaa godina Walloo Kaabaa keessatti loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay ofirraa ittisaa akka jiran ibsuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Mootummaan naannoo Tigraay ibsa kaleessa baaseen humnoonni addaatii fi milishoonni naannoo Amaaraa waraana federaalaa wajjiniin ta'uudhaan kibba Tigraay irratti waraana jalqabaniiru jechuun isaa gabaasameera.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa aanaa addaa Ammaarroo keessatti daa'imman sababa balaa hongeetiin miidhamanii wal'aanamaa turan keessaa 3 kana du'uu isaanii biiroon fayyaa aanichaa beeksisuu isaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Aanga'oonni fayyaa aanaa addaa Ammaarroo akka jedhanitti daa'imman 800 ta'an hanqina midhaan nyaataa gahaa dhabuudhaan miidhamanii manoota wal'aansaa keessa seenanii jiru. Itti gaafatamaan biiroo qotiinsa aanichaa Gooshuu Geetaachoo gama isaaniitiin jiraattonni aanichaa 150,000 ta'anii gargaarsa midhaan nyaataa atattamaa akka barbaadan gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa ibseera. Itoophiyaan liqii isheerra jiru kaffaluu irraa haara galfii argachuudhaa fi gaaffii bara 2021 biyyoottan liqii isheerraa qabaniif dhiyeessite deebii argachuu akka qabu gareen biyyoottan maallaqa liqeessanii dhimma gaaffii Itoophiyaa irratti hojjechaa jiru ibsuu isaa maddi oduu Rooyiters gabaasee jira. Itoophiyaan gaaffii kana kan dhiyeessite akkaataa qajeelfama gumii biyyoottan 20 yookiin G20 jedhamuun akka ta'e kan ibse gabaasni Rooyiters kun gaaffichi wal waraansa kaaba biyyattii keessatti ji'oottan 21 tureen rakkina keessa galee turuu isaa beeksiseera. Koreen dhimma gaaffii liqii Itoophiyaa ilaalu inni Chaayinaadhaa fi Firaansiin hoogganamu roobii kaleessaa akka jedhetti miseensonni biyyoottanii fi dhaabbilee liqii kennanii dhimma gaaffii Itoophiyaa irratti mari'achuu isaanii akka beeksise Rooyiters gabaaseera. Dhimma liqii kana irratti waxabajjii darbe dhaabbanni maallaqa addunyaa bakka bu'aa mootummaa Itoophiyaa wajjiniin mari'achuu isaa koreen dhimma liqii Itoophiyaa ilaalu kun akka tarkaanfii gaariitti fudhateera. Jilli dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan IMF ji'a dhufu keessas walga'ii biraa mootummaa Itoophiyaa wajjiniin akka taasisuudhaaf deemu gorsaan olaanaan ministeera maallaqaa Itoophiyaa himuun isaanii gabaasameera. Dhaabbanni maallaqa addunyaa, baankiin addunyaatii fi warreen biroo biyyi liqii hedduu Itoophiyaa irraa qabdu Chaayinaanii fi dhaabbileen dhuunfaadhaan liqii kennan akkaataa fooyya'insa liqii biyyoottan miseensa G20tiin akka dhimmi haara galfannaa kaffaltii liqii Itoophiyaa, Chaadii fi Zaambiyaa ilaalamu dhiibbaa taasisaa jiraachuu isaa kan ibse Rooyiters dhimmichi xiyyeeffannaa argachuu isaatii fi mootummaan Itoophiyaa koree dhimmicha qabatee jiru galateeffachuu isaa ibsee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii. Oduudhaa fi bafqaaduun galateeffadhaa hordoftoota keenyaa waa'ee waraansa Itoophiyaa keessatti deebi'ee jalqabame kana ilaalchisee ibsa gamtaa Afrikaa kenneen walqabatee kan sin yaadachiisuu feenu kanneen Tigraay bulchaa jiran hooggantoonni waraana bilisummaa uummata Tigraay yaalii marii araaraa taasifamaa ture irratti jiila addaa gamtaa Afrikaa kan gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjo irratti akka amantaa hin qabne deddeebisanii ifatti kan dubbataa turan ta'uu isaati. Oduudhuma amma ergiin istiidiyoo seenee booddee naqaqqabeen immoo oduudhuma kana wal qabatee waraansichi akka haaraatti jalqabamuu ennaa oduu kaleessa dhagaametti sagantaan nyaata addunyaa yookiin WFP kan tokkummaa mootummootaa humnoonni Tigraay zayita boba'aan itti fayyadamu nasaamanii jiru liitira 500 fi 70 nasaamanii jiru jechuudhaan beeksisee ture. Hooggansi TPLF kan Tigraayin bulchaa jiru garuu ibsa har'a baaseen himannaa sana guutummaatti dhara jechuudhaan haalee jira. Wal waraansa humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayin wal qabatee ammas waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin gidduutti jalqabame ilaalchisuudhaan kan fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessan miseensi mana maree bakka bu'ootaa United States bakka bu'aan kutaa Kaalifoorniyaa Brad Sherman mootummaan Itoophiyaa Tigraay irratti haleellaa haaraa banuunsaa na rifachiisee jira. Lammiiwwan Tigraay addunyaa irratti rakkoo namummaa isa hamaatu isaan mudatee jira. Haleellaan kun uummata miliyoonaan lakkaa'amu beelaan gidiramaa jiru sodaachisaadha. Akka hatattamaan waraansi kun dhaabbatu United States tarkaanfii fudhachuu qabdi jedhanii jiran. Egaa kanumaan gara qophiilee hafanitti ceenaa nu waliin tura. Gara gabaasa jalqabaatti ceenu addi bilisummaa Oromoo ibsatti bana baaseen daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa gidduutti akka sararamu kan dhiyeenya beeksifame
haqa qabeessa kan hin ta'inii fi fudhatama hin qabaanne jechuudhaan mormee jira. Sararri daangaa bulchiinsaa sun kanneen dhimmisaa ilaallatan kallattiin uummata Oromoo fi mootummaa Oromiyaa otoo hin hirmaachisin kan raawwatamedha jedha. Ibsi ABO kun daangaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee gidduutti akka daangeessamu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee tibba kana karaa fuula feesbuukii isaanii irratti ibsanii turan. Gama biraatiin aangaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee daangeessuuf hojiin hojjetame hojii paartii badhaadhinaa haga ammaatti hojjetame keessaa isa ijoodha jechuudha. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeenyuma dubbatanii turan. Dhimma kanarratti Tsaayi Daamxoo isa kanaa gadi qindeessiteetti. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee gidduutti daangaan bulchiinsaa daangeffamuu isaa mootummaan ibsa tibbana baaseen ibsee jira. Murtee kana ilaalchisuudhaan karaa fuula feesbuukii isaanii kan barreessan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gaaffii yeroo dheeraadhaaf uummanni gaafachaa turee fi deebii hin argatin gangalachaa as ga'ee jechuun ammatti manneen waliinii bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaarsise kan Koyyee Faccee, Tulluu Diimtuu Gartokkeenii fi Jamoo lakkoofsi 2 gara bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti kan makaman yoo ta'u manneen waliinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ijaarsise Haannaadhaa hanga Laga Qarsaatti naannawaan jiran ammoo gara bulchiinsa magaalaa Finfinneetti akka dabalaman ibsaniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee barreeffamicha fuula feesbuukii irratti baasaniin. Murteen kun yeroo ifa godhametti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa, hooggansi federaalaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee, abbootiin gadaa fi namoonni biroo hirmaattota akka turanis himamee jira. Dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuudhaan kan ibsa baase Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n gama isaatiin Finfinneen qaama Oromiyaati, magaalaa guddoo Oromiyaati. Murteen kun gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo hin deebisne jechuun mormee jira. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo akkanatti bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsan. Finfinneen seenaanis seeraanis qaama Oromiyaati. Kan bulluu qabdus mootummaa biyyoolessa naannoo Oromiyaadhaan ta'ee hiree magaalonni Oromiyaa biroo qaban Oromiyaa keessatti Finfinnee hireema kana qabaatti jedheeti amana Addi Bilisummaa Oromoo. Babal'ina kana keessatti Oromoota hedduuti buqqa'e, duudhaa fi eenyummaati manca'e. Deebi'ee immoo kana biratti daldaltoonni lafaa yeroodhaa gara yerootti lafa isaa akka Oromoon dabarsee hambaaf kennee gurguree bakka galmaa haga dhabuutti kan ta'aa ture seenaa laga fagoo mitii jechuudha. Dhimmi Finfinnee dhimma abbaa biyyummaa Oromiyaa irratti san keessatti kan deebi'u ta'eetu jiru. Garuu fafakkeessiif wantoonni godhaman kun ammas Addi Bilisummaa Oromoo akka inni mormu kan godhe kanadha jechuudha. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuudhaan hojii paartiin isaanii hanga ammaatti hojjete keessaa kun ijoo akka ta'etti eeran. አባና የፍንፍኔ ልዩ ዞን ወሰን በሚመለከት የተሰራው ስራ ብልጽግና ከሰራቸው ማንኛውም ስራ የላቀውና ትልቁ ነው። Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee ilaalchisuun hojiin hojjetame badhaadhinni hojii hojjete kamiyyuu oli isa sadarkaa jalqabaarra jirudha. Waggoonni lamaan darban yeroo falmii cimaan itti gaggeeffamaa turedha. Dhimmi kun Sudaan waliin miti, daangaa miti, daangaa bulchiinsaati. Kanas jirus ta'e kan achi jiru lameenuu fi biyya isaaniiti. Kanaaf karaa sirna qabuun karaa nagaan haayikamu jechuun salphaa hin turre. Tibbanaaf furmaata argatee jira. Kan kana busheessan dhagayeera. Paartilee mormitootaatiif kana akka siyaasaatti kan taphatanii fi itti himuu wanta barbaadu hojii hojjenne hundaa keessaa inni kun isa ijoo fi isinillee borii yoo hooggansa taatan hojii isin fayyadu isa kana. Obbo Lammiin gama biraatiin murteen kun uummata Oromoo kan hin hirmaachisnedha jechuun dabalanii ibsan. Magaalattiin teessoo magaalaa Oromiyaa yeroo inni itti iddoo tokko gara biraatti ni jijjiirama jedhametti aarsaa uummanni Oromoo kaabaa kibba bahaa dhiha hundi keessatti qooda fudhatee aarsaa kaffaleen deebisee ajandaa sana fashalsee jira. Baruma dhiyoo as dhimmi Finfinnee waliin wal qabatee giimiin faca'e jijjiirama fafakkeessaa kanayyuu kan fideessa tokko. Kana keessatti immoo aarsaa ilmaan Oromoo fi lammiileen Oromiyaa kaffalan guddaadha. Isa kanaafidha inni deddeebisee kan uummanni keessaa qoodan fudhannee jennu.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee garuu dhimma daangaa bulchiinsaa kanarratti hawaasa waliin mariin taasisamaa tureera jechuun karaa fuula feesbuukii isaanii ibsanii turan. Paartilee morkattootaa keessaa kan daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuun osoo murteen kun hin ifoomin ibsa baase Izemaan gama isaatiin murteen kun kan yeroo isaa hin eeggatin kan otoo uummata waliinis mariin hin taasisamin murtee fudhatamee jechuun qeeqee ture. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra. Egaa yeroo dhiyootu asii gargaarsi biyya keessaa walitti qabamee naannolee godinaalee hongeef saaxilamaniif dhiyaatu gad bu'ee jira jedhu hojjettoonni gargaarsa namummaa biyya keessaa. Obbo Araafaat Abubakar